expressions used to make friends at a bar or cafe. Kana jechuun hiriyoota haaraa kaafee yookiin baarii keessatti agarree isaanitti makamnee isaanii wal baruuf yookiin hiriyoota haaraa uummachuuf kamitti akka dubbii Ingiliffaan dubbachuu dandeenyudha jechuudha. Amma ka baarii yookaan kaafee keessa jirtu achitti immoo hiriyaa haaraa yookiin nama haaraadhaan wal baruuf yookaan hiriyaa haaraa uummachuuf yaalaa jirtu. Akkana jettanii gaafachuu hin dandeessu. May I join you? Isinitti makamuu nan danda'a? Is this stool taken? Teessoon kun nama qabaa? Stool jechuun teessoowwan mana kaafee jiran kan hirkannaa hin qabnee fi barcuma fakkaatanidha. Mana kaafee keessatti argaman kan barcuma fakkaatan kan duubatti hirkannaa hin qabne stool jedhamuun beekamu. Teessoon kun nama qabaa yookiin is this stool taken jettanii yookiin immoo is this seat taken jettanii gaafachuu dandeessu. Teessoon kun nama qabaa hiika jedhu qabu lamaanuu. Itti aansuun immoo do you care if I join you? Otoon isinitti makame maal isinitti fakkaata? Argitanii inni kun baay'ee foormaalidha yookaan illeedha. Kabaja qabdaniifis nama guddaadhaafis akkanumatti bifa qoosaa